Wallaggaa aanaa Saasiggaatti loltoonni murna faashistii PP manneen jiraattota gubanii loon uffachuu fi maallaqa saamuun dhaga'ame. Dabalatasaaf jaalkennaa sabaa. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Odaa bakka addaa dhagaa adii jedhamutti jimaata darbe onkololeessa 17/2025 humnoonni waraanaa kan sirna baltsiginnaa tiksuuf gochoota alseerummaa raawwatan mana obbo Solomoon Gammadaa Galataa nama jedhamu gubuun dhaga'ame. Manni obbo Solomoon kan gubate baay'inaan qorqoorroo baallee 70 oggaa ta'u meeshaan maatiin kunneen waggootan hedduuf horatan marti mana sana keessatti hammeenyu loltoota faashist biltsiginnaan guutumatti gubatee akka barbadaa'es jiraattonni dubbatu. Kana malees maatii kana jalaa loon 7 jalaa oofachuun qarshii callaa mana keessa jiru kan baay'inaan 83 ta'e jalaa akka fudhatanitti dabaluun ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun guyyuma kana nama maqaan isaa obbo Addisuu Gannatii jedhamu qarshii 50 jalaa kan fudhatan oggaa ta'u obbo Addisuunis jiraatuma ganda Odaa ollaa obbo Solomoon akka ta'es addeessaniiru. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Orroo Bulluqitti loltoonni maafiyaa biltsiginnaa qonnaan bultoota humnaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalaqaafan Fayyeeraa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq gandaa Abbillee Guurraa gaafa onkololeessa 15/2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Xilawun Lammeessaa, obbo Alamuu Dachaasaa, obbo Darajjee Furii, obbo Deessaa Furii, obbo Gammachuu Urgeessaa, obbo Soorii Dabalaa, obbo Ayyaanaa Gaddafaa, obbo Tashoo Bayyanaa jedhaman gaaffii tokko malee biyya keessaniif loltuu jechuun humnaan ukkaamsanii bakka tursiisaa namoota leenjii deemaniitti hiraarsaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan raata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka waan baay'inni waraanaa impaayiratti ufaatiirraa baraaraniitti namuma argan cufaa hojiiksisuun gara leenjii waraanaatti guuran hammeessuun aanuma kana gandaa Ashaayyaa Daaddoo jedhamurra onkololeessa 14/2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Ciibsaa Baaroo, obbo Farrajaa Darajjee, obbo Abdiisaa Mararaa, obbo Galaanaa Caalaa fi kanneen biroo hedduu fedhii isaanii malee dirqamaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti akka geessan ifoomeera. Haaluma wal fakkaatuun aanuma kana ganda Haroo Aagaa jedhamurra immoo qonnaan bultoota maqaan isaanii Annoo Beenyaa, Darajjee Buttaa, Biqilaa Raggaasaa, Firoo Gammachuu, Faarsuu Nagarii fi kanneen biroo hedduu ta'an humnaan butuun gara mooraa leenjiitti waraanatti geessuu jiraattonni gandichaa addeessanii jiru. Aanicha guutummaa keessatti qonnaan bultoonni hedduun badii tokko kan hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'uun maatii guddisan yoo ta'an ukkaanfamuun bakka qubsuma namoota leenjii waraanaa deemaniitti hidhamanii yeroo yerootti reebichaan dararamaa kan jiran mana hidhaa keessaa ba'uuf qarshii gurguddaa akka kaffalaniif doorsifamaa jiraachuu fi yeroo qarshii kaffaluu didan immoo gara leenjii waraanaatti akka ergamaniif dararaa ulfaataa argaa jiru. Godina Bahaa Harargee aanaa Dadar keessatti ergamtoonni biltsiginnaa hawaasa hidhaatti darbachuu ammeessan. Chaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Godina Bahaa Harargee aanaa Dadar Araddaa Urjii Jaalalaa bakka addaa Shokoree jedhamu irraa onkololeessa 14/2025 loltoonni impaayiratti maqaa hawaasni keessaa hin qabne itti maxxansuun dararaa ulfaataa hawaasa meeshaa maleessa irratti raawwachaa oolan badii tokko malee qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Salaam Aliyyi, obbo Toofik Yuusuf, obbo Nuurii Abdallaa fi obbo Turaa Abdii kanneen jedhaman ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaa man qonnaan bultoonni kunneen tuttuqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabne yoo ta'an loltoonni maqaa balleessituu sirnichaa immoo waan isaan keessaa hin qabne maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun yakkanii badii tokko malee waajjira araddichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuun ifoomeera. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni impaayiratti ajaja qaama isaanii olii raawwatanii gammachiisuuf dhammaan akkuma fedhan hawaasa meeshaa maleessa irratti bobbaafamuun hojii dhuunfaa irraa maqaa sobaa isaan keessaa hin qabnetti maxxansanii hiraarsaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti hidhattoonni biltsiginnaa qonnaan bulaa tokko ajjeesuun daa'ima ganna 13 dabalatee namoota 2 immoo hidhaatti darbachuun himame. Jalwa biyyaa waan qindeeffate qaba.
Godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Aalle Uwwaa jedhamu keessatti sirna dhableeyyiin waraana faashistii Abiyyi Ahmad gaafa onkoloolessa 18/2025 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Baacaa Waaggaarii jedhamu sababa ilma keetuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromooti jedhuun mana isaatii qabanii deemuudhaan gara aanaa Boojii Coqorsaa ganda Sibuu Eebichaa jedhamutti ergaa geessaniin booda haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu maddeen ONM'tti himaniiru. Akka maddeen himanitti namni kun siyaasa kamirraayyuu walaba ta'uu fi hojii qonnaa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaa kan jiraachisu yoo ta'u, gara jabeeyyiin waraana bilisiginnaa garuu sababa ilma keetu bosona jira jedhuun badii tokko malee haala nama sururuun ajjeesuun ijoollee isaa abbaa malee hambisuu miira gaddaan dubbatu. Bifuma wal fakkaatuun guyyuma sana waraanni faashistii PP ganda Aalle Uwwaa keessa daa'ima ganna 13 kan taate nama maqaan ishee Araaree Abrahaam Bulchoo jedhamtuu fi dargaggoo Leencoo Bookaa jedhamu sababa waraana bilisummaa Oromootiif odeessa laattu jedhuun nukkaamsuun waajjira poolisii aanaa Boojii Birmajiitti geesseedhuun dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuu maddeen itti dabaluun himanii jiru. Akka maddeen himanitti Araareen dhalattuu aanaa Boojii Coqorsaa ganda Sibuu Eebichaa yoo taatu aanaa Laaloo Assaabii ganda Aalle Uwwaa mana qooshee teesse kan barattuu fi Leencoon ammoo dhalataa ganda Aalle Uwwaa ta'uu himuun lachanuu siyaasa kamirraayyuu walaba kan ta'anii fi yeroo ammaa kanas jiraattonni gandoota baadiyaa aanicha jala jiran sababa lukeelee bilisiginnaaf jecha qe'ee fi qabeenyummaa isaanirraa jiraachuun yaaddessaa ta'ee jiraachuu. Muummichi ministeeraa Israa'el Netanyaa'uun qaxxaamurri raafaa hanga beeksisni biraa kennamutti cufamee turuu qaba yoo jedhu kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa cabsuu akka ta'e himame. Gabaasa qindaa'eef jaal yaadannoo Oromiyaa. Netanyaa'uun akka jedhanitti qaxxaamurri raafaa hanga beeksisni biraa kennamutti cufamee turuu qaba yoo jedhu kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa cabsuun himame. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uu sanbata galgala akka beeksisetti qaxxaamurri daangaa raafaa hanga beeksisa biraatti cufamee akka turu yoo ibsu kun ammoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti taasifame cabseera jedhamee jira. Ibsa dhaabbatni miidiyaa hawaasaa Ameerikaa xaa irratti baaseen waajjirri kun Netanyaa'uun qaxxaamurri raafaa hanga beeksisa biraa kennamutti akka cufamu qajeelfama kenneera jedheera. Itti dabaluudhaanis akkaataa Hamaas booji'amtoota du'an deebisuuf qooda isaa itti raawwatuu fi bu'uura waliigaltee irra ga'ame hojiirra oolchuuf banamuun isaa ilaalamaa jira jedheera. Qaxxaamurri raafaa roobii darbe akka qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa onkoloolessa 10 hojiirra ooletti deebi'ee banamuuf beellamni qabamee ture. Kanaan dura imbaasiin Falastiin Kaayiroo jiru lammiileen Falastiinotaa gara Gaazaatti deebi'uu barbaadan akka qaxxaamuran gochuuf qaxxaamurri daangaa raafaa Masrii fi Gaazaa gidduu jiru wiixata dhufu akka banamu beeksiseera. Caamsaa bara 2024 irraa eegalee waraanni Israa'el sochii Falastiinotaa karaa qaxxaamura daangaa raafaa kan naannoon kun foddaa addunyaa alaa qofa ta'ee fi waraanni Israa'el onkoloolessa bara 2023 jalqabuu isaa dura Teel Aviiviin hin to'atamne uggura ture. Ibsa imbaasichi kenneen akka mala qindoominaa hundeeffameetti Falastiinonni Masrii keessa jiraatan gara Gaazaatti deebi'uu barbaadan akka imalan gochuuf qaxxaamurri daangaa raafaa wiixata irraa eegalee ni banama. Imbaasichi lammiileen Falastiin Masrii keessa jiran kanneen deebi'uu barbaadan odeeffannoo isaanii karaa iyyata toora intarneetii murtaa'een akka galmeessan gaafate boodarra gara qaxxaamura raafaatti osoo hin deemin dura guyyootaa fi bakka walga'ii akka beeksisan ibseera. Hamaas namoota Israa'el booji'amtoota lubbuun jiran 20 gadhiisee reeffa booji'amtoota dabalataa 11 dabarsee kennuudhaan hidhamtoota Falastiin gara 2,000 ta'an waliigaltee dhukaasa dhaabuun jijjiireera jechuun Anaadooluun gabaaseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee Qellem Wallaggaa aanaa Awwaa Galaanii fi aanaa Anfilloo keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi waanteen Oromoof Oromiyaa waboon zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Haroo Lagoo keessatti onkoloolessa 19/2025 humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun diina du'aa fi madoon adabee bireenii fi meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu hooggansi waboonichaa beeksiseera. Ittuma fufuun gootichi abdiin Oromoo fi Oromiyaa farri impaayeraa waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda Fiinchoo fi aanaa Anfilloo ganda Garjeedaa keessatti onkoloolessa 19/2025 humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aa fi madoon adabee bireenii fi isnaayiperii dabalatee meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Tarkaanfii waboon fudhatu cimee itti fufa
injifannoon uummata Oromoof. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan Faana Kaayyoo ABO waboo marsaa 13ffaaf hundeeffama isaa waggaa lamaffaa sababeeffachuun qarshii impaaratii 2,211,137 gumaachanii jiru. Ittuma fufuun maaddeen Angaasoo 430 marsaa 41f qarshii 11,800 waboo dinagdeen tinnisuuf galii taasiseera. Akka kanaan maadheeleen Angaasoo 430 jala jiran maaddee maatii Gaaddisa Waataa 430 qarshii 5,000 maaddee Aalaa 430 qarshii 5,000 maaddee Lakkoo Duwwaa Tokkoo 430 qarshii 1,300 maaddee Burqaa Jaartee 430 qarshii 500 walumaa gala qarshii 11,800 galii taasisanii jiraachuu isaanii